Logarithms. Asirratti ammoo logarithm ilaalachuudha. Logarithms can be thought of the inverse of exponent. Logarithm haala kamiin ibsuu dandeenya? Inverse yookiin faallaa exponentii jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Logarithm faallaa exponentiiti. For example, we know that the following exponential equations waa'ee exponentii yeroo darbe keessa barannee jira. Kanaafuu inni kun maal jennee ibsina? 3 square equal to 9 yeroo jennu kana inni kun exponential equation dha jechuudha. Inni kun exponentiidhaan ibsame. In this case the base is 3. Keezii kana keessatti beeziin meeqa? 3. And the exponent is 2. Exponent ammoo 2 dha jechuudha. We write this equation in logarithm form with identical meaning. Isa kan ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? Logarithmitti jijjiirree identical meaning hiika wal fakkaataa akka kennanitti barreessuu dandeenya jechuudha. Logarithm of 9 to the base 2 is 2 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. We read this as the logarithm of 9 to the base 3 is 2 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Isa kana haala kamiin jijjiirra karaa salphaa ta'e wayii isinitti haa mul'isu. Haala kamiin barreessuu dandeenya? Waan lama qofa wal jijjiirree barreessuu dandeenya jechuudha. Logarithm isa jedhu jalqaba irratti ni barreeffannaa. Sadiin tun tan square ofirraa qabdu kun asuma barreessite jechuudha. Yeroo kamuu beezii taate isiin tun haala kanaan beezii taatee barreessite jechuudha. Amma wanti nuti goonu sagalii fi lama qofa wal jijjiirra jechuudha. Lama yeroo kanatti eessa jirti? Gubbaa kana irra jirti. Haala argaa jirruun gubbarra jirti. Kanaafuu amma isii tana garaan dabarsinee sagal ammoo gubbaa kana finnee barreessinaa jechuudha. Isa kan ammoo gara exponentiitti yeroo deebisnu jedhan sadii kana square isaa kana goonee sanboota walqixa fayyadamnee deebinee isa kana deebinaa jechuudha. Kanaafuu yeroo deebisnu ammoo 3 square goonee walqixa mallattoo kana fudhannaa sanboota 9 jennaan jechuudha. Haala kanaan wal jala jijjiiruu dandeenya jechuudha. Inni baay'ee waan nama hin dhibneef karaa salphaa ta'een haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Haala kanaan sadii tana square tana fudhannaa sanboota 9 jenneen logarithmii kana fudhannaa jechuudha. Yeroo exponentiitti jijjiirru ammoo square hin fudhannaa sanboota walqixa fayyadamnaa deebinee sagalitti deebinee haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Since 2 raised to 4 equal to 16 lama square yeroo lama tana radical yeroo square isaa yookiin ammoo power isaa afur goonu meeqa argannaa? 16. We can say that 4 equal to logarithm of 16 to the base 2 kan jechuun isa kana yeroo jijjiirrutti maal godhuu dandeenya? Logarithm of 16 to the base 2 equal to 4 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Isa kana jijjiiruudhaaf kanas haaluma saniin jijjiiraa jechuudha. The following activity will help you learn how to convert exponential statement to logarithmic statement and vice versa. Inni kun maaliif si gargaara? Akkamitti exponentii gara logarithmiitti akkasumas logarithmii gara exponentiitti akka jijjiirtu si gargaara jechuudha. Mi'a hojjennu isa kana. Jalqaba irratti isa kana hojjeteera. Kana hojjechuudhaaf ammoo maal goona? Logarithmii barreeffannaa. Tuun tuni beezii turtuun beezii mataatee jechuudha. San booda 2 fi 5 32 fi 5 wal jala jijjiirra. 32 gubbaa kana irra barreessinaa. 2 ammoo 5 as finnaa jechuudha. Isa kanas akkasumatti haala kamiin barreessuu dandeenya? Logarithm of 64 to the base 2 is 6 jennee haala saniin barreessuu dandeenya jechuudha. Kan ammoo haala kamiin jijjiiruu dandeenya? Isa kana maal goona? Wanti nuti wal jala jijjiirru yookiin karaa kana fayyadamuu dandeenya. Jalqaba asii deemnee square isii tana fudhannaa, san booda walqixa fudhannaa, deebinee ammoo dhibba kana fudhannaa jechuudha. Karaa saniin deemuu dandeenya. Yookiin ammoo maal wal jala jijjiirra? Taniin lamii wal jala jijjiirraa jechuudha. Kanaafuu 10 raised to equal to 100 jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Isa kana ammoo haala kamiin logarithmii jijjiirra? Logarithm of y to the base 2 equal to x jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. For a fixed positive number b is different from 1 and for each a is greater than 0 b raised to c equal to a if and only if c equal to logarithm of a to the base b yoo haala kanaan ta'e isaan kunniin walqixa jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kan amma hojjenneen tokkuma jechuudha qubeetti jijjiirame malee. Observe from the above note that every logarithmic statement can be translated into an exponential statement and vice versa.
maal ta'uu danda'a? Loogaariizimiin kamiyyuu gara maaliitti jijjiiramuu danda'a? Gara maaliitti tiraansleet ta'uu danda'a? Gara ekspoonenshaaliitti akkasumas vaayis versa. Ekspoonenshaaliin kunis deebi'ee gara loogaariizimiitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. The value of logarithm of a to the base b is answer to the question. Deebii maaliiti? To what power must b be raised to produce a? B'n tuni inni isa kana jechuun logarithm of a to the base b jechuun kuni maaliif deebii nuuf kenna? Base to what must be b tana yoo square isaa maali hagamta akka yoo goone yoo akkam power isaa meeqa yoo goone maal arganna? A arganna isa jedhuuf deebii nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu haala kamiin barreessuu dandeenya? b raised to x equal to a jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. b raised to x equal to a haala kanaan x'n kun yoo meeqa goonedha beeynu isa jechuudha. Lakkoofsa yoo nuuf kenname haala saniin isa kana barreessuu dandeenya jechuudha. Write an equivalent logarithm statement for kanniiniif maal barreessedha? Loogaariizimii walqixa ta'e barreessedha. Kanaafuu isa kana haala kamiin barreessina? Kan jalqabaa irratti siriidha yeroo kamuu akkuma beezitti fudhannaa jechuudha. Loogaariizim of jennee isa kana kanniin lamaan wal jala jijjiirraa jechuudha. Logarithm of 81 to the base 3 is 4 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya. Inni kunniin tokkuma jechuudha wal fakkaataadha. Isa kanas logarithm of 2 to the base 8 equal to 1 over 3 jennee haala kanaan isa kanas barreessuu dandeenya jechuudha. Write an equivalent exponential statement for isaan kanniiniif ammoo maal barreessedha? Exponentialiidhaan barreessedha. Kanaafuu haala kamiin barreessina? 12 square walqixa 144. Isa kanas 4 raised to minus 3 equal to 1 over 64 jennee haala kanaan isa kan ammoo jalqaba irratti nuti wanti nu fudhannu isa kana fudhannaa jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo exponential functionitti jijjiirru maal fudhanna? Yeroo kamiyyuu beezii kana fudhanna. Beezii 4 asitti ammoo 12 isa kana fudhannee kan walqixaan achi jiru ammoo square isaa yookiin paaworii goonaa jechuudha. Paaworii goonee walqixa ta'a inni kan gubbarra jiru kanniin maal goona? Walqixa ta'a jennee isaan sanniin barreeffannaa jechuudha. Baay'ee salphaadha isa kana jijjiiruun. Find isa kana ammoo barbaadedha. Logarithm of 64 to the base 2 meeqa ta'a isa kana barbaadedha. Kanaafuu haala kamiin barbaaduu dandeenya? Logarithm of 64 to the base 2 meeqa ta'aadha waan ta'eef x jennaan equal to x jennee haala kanaan barbaadna jechuudha. Meeqa akka ta'e waan hin san booda exponentially jijjiirra. 2 raised to x equal to 64. 2 raised to x equal to 64. San booda maal jijjiiruu qabna? 64 tana beezii kana wal fakkeessuu qabna jechuudha. 2 raised to x equal to lama si'a meeqaattu isa kan nuuf kenna? Lama si'a 6. San booda lama beezii wal fakkaatennaan hin balleessina. X meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Haala kanaan isa kana barreessuu dandeenya. X meeqa nuuf kenne? 6 nuuf kenne jechuudha. B irratti ammoo logarithm of 1 over 9 to the base 2 meeqa ta'aadha? To the base 3 meeqa ta'aadha? Kanaafuu isa kanaa jijjiiru. Kanas haala kamiin jijjiirra? Logarithm of 1 over 9 to the base 3 how much? X jennaan jechuudha. Kanaafuu amma maal goona? 2 raised to x 3 raised to x 3 raised to x equal to 1 over 9. San booda maal goona? Isa kana jijjiiruu qabna jechuudha. Gara beezii sadiitti jijjiiruu qabna. Kanaafuu inni kun haala kamiin barreeffamuu danda'a? 9 raised to minus 1 inni jedhu yeroo kamiyyuu maal ta'a? Seera exponentialii keessatti akkuma ilaalaa turre inni kun maali walqixa? 1 over 9 walqixa waan ta'eef haala kanaan isa kana asitti jijjiiruu qabna jechuudha. 3 raised to x equal to 9 raised to minus 1. San booda 9 jechuun ammoo 3 square dha jechuudha. 3 raised to x equal to 3 square times minus 1. San booda maal ta'a? 3 raised to x equal to 3 tana yeroo waliin baay'isnu minus 2 ta'a jechuudha. San booda beezii wal fakkaate waan ta'eef hin balleessina. X'n meeqa ta'a? Minus 2 ta'a jechuudha. Haala kanaan barreessuu dandeenya. X'n minus 2 ta'a. Akkanas maal goona? Walqixa x jennaan jechuudha. Walqixa x san booda kuma
raised to x equal to 10 jennaan. San booda maal goona isa kana gara 10tti jijjiirraa jechuudha. Isa kana yeroo barreessinu 10 raised to 3 times x equal to 10. Kanaafuu inni kun 10 raised to 3 times x 3x equal to 10 raised to 1 jennaan jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu paawariin isaa waanidha waan ta'eef kana jechuun lakkoofsa paawarii ofirraa hin qabne kamiyyuu akka waaniitti barreeffannaa jechuudha. Maaliif si'a tokko 10 ta'a waan ta'eef san booda beezii wal fakkaate waan ta'eef isa kana hin balleessina 3x equal to 1 san booda over 3 maal ta'a inni kun hin badaa x'n 1 over 3 ta'a jechuudha. X 1 over 3 jennee haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. 1 over 3 laws of logarithm seerota logarithm yaa ilaallume. If b, x and the y are positive numbers and the b is different from 1 then yoo x fi b akkasumas y positive number ta'anii b ammoo different from 1 yoo kan ta'u taate tokkoffaa irratti logarithm of xy to the base b inni kun maali wal qixa ta'a logarithm of x base b plus logarithm of y base b haala kanaan yoo baay'isuu ta'e kan gubbarraa kun xy inni jedhu kun baay'isuudha akkuma argaa jirru x times y times x times y jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kamiin jijjiirra beezii isaa waluma fakkaataa goonee addaan baasnee ida'uu goonaa jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo bifa kanaa yoo kan jiraatu taate bifa hiruutiin yoo kan jiraatu taate ammoo isa kana akkuma jalqabaa fudhannee san booda hir'isuu goonee ammas deebinee kanneen fudhannaa jechuudha. Waliin haala kanaan hir'isuu goonee hojjenna. Yoo ammoo for any real number k dhaaf ammoo logarithm of b logarithm of x raised to k over to the base b ammoo haala kamiin barraa k gubbar jirtu tana maal goona finnee logaritmii duubaan kennaa jechuudha. Logaritmii duubaan kennee san booda logarithm of x base b jennee haala kanaan barreessinaa jechuudha. If b is greater than 0 and the b is different from 1 then logarithm of b to the base b equal to 1 kana jechuun logaritmiin wal fakkaataa yoo ta'e b gubbaa fi jalli isaatis yoo wal fakkaataa kan ta'u taate maal ta'a waanidha jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa b kana gara exponentiality yeroo jijjiirrutti b raised to 1tu b nuuf kenna waan ta'eef kanaafuu inni kun waanidha jechuudha. Yoo ammoo gubbaan isaa kan waanii ta'u taate 0 ta'a. Lakkoofsa kamiyyuu gara exponentiality yeroo jijjiirru b raised to 0 jechuudha. b raised to 0 equal to 1 lakkoofsa kamiyyuu paawarii isaa 0 goonee innaan meeqa ta'a waanii ta'a jennee jirra. Sababa kanaaf inni kun maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Different from 1 wanni jennuuniif ammoo sababa maaliitiifi biin kun isoo kan fakkeenyaaf yeroo mara sirrii hin ta'u waan ta'eef waan yoo kan ta'u taate maal ta'a gubbaan isaatis waan hin ta'a jechuudha. Maaliif waan reessu paawarii isaa hanga barbaadne kan goon taate paawarii isaa 1000 yoo kan goon taate meeqa ta'a waan hima ta'a waan ta'eef sababa sanii different from 1 jennaan jechuudha. Use the laws of logarithm to find seerota logaritmii fayyadam jedha. Okay, isa kana yoo kan barbaadnu ta'e logarithm of 16 to the base 2 plus logarithm of 4 to the base 2 isa kana haala kamiin barbaadna. Isa kana barbaaduudhaaf maali jijjiiranna beezii isaa akkuma arginu wal fakkaataadha. Garuu eda'uudha inni kun jidduu isaanii kan jiru eda'uudha. Kanaafuu gara baay'isuutti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. X y isa jenneen sanitti. Kanaafuu haala kamiin barreessina logarithm of 16 times 4 to the base 2 inni kun meeqa ta'a 64 ta'a jechuudha. 16 baay'isu 4 kanaafuu logarithm of 64 to the base 2 meeqa ta'a jechuudhaaf amma maal goona equal to x jennaan jechuudha. San booda 2 raised to x equal to 64 san booda maal goona isa kana gara lamaatti jijjiirrachuu qabna. Kanaafuu 2 raised to x equal to 64 isa jedhu kana 2 raised to 6 ta'a jechuudha. San booda bada
x maal ta'a 6 ta'a jechuudha. Haala kanaan isa kana argachuu dandeenya. 64 in 2 raised to 6 akkamitti ta'a isa jedhu yoo kan gaaffii isinitti ta'u taate haala kamiin karaa salphaa ta'een argachuu dandeettanii 64 kana maal gootanii factorize gootanii jechuudha. 2 lamaan 16 lamaan 8 lamaan 4 lamaan 2 ta'a jechuudha. San booda lama kana meeqa lakkoofne 1 2 3 4 5 6 2 raised to 6. Kanaafuu haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. B irratti ammoo haala kamiin argachuu dandeenya? Inni kun hir'isu waan ta'eef bifa hiruutti jijjiirraa jechuudha. Kanaafuu logarithm of radical 16 over 4 to the base 4 meeqa ta'a jennee barbaanna jechuudha. San booda inni kun radical 4 maal ta'uu danda'a? Radical 16 kan jennu kun meeqa ta'uu danda'a? 4 ta'ee bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu logarithm of 4 over 4 jechuu dandeenya jechuudha. To the base 4 over 4 jechuun ammoo maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu logarithm of 1 to the base 4. San booda meeqa ta'a jennee barbaanna? X jennee barbaanna jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi kamiyyuu waan ta'e jennaan maal ta'a jennee jirra? 0 ta'a jennee jirra jechuudha. Jalqaba irratti akkuma ilaalaa turre kanaafuu 0 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. C ammoo haala kamiin barbaaduu dandeenya? 2 barreeffannaa. San booda logarithm of 100 to the base 10 minus jennaan. San booda waan kan nuuf kennuu danda'u maalidha? Tokko nuuf kennuu danda'u yoo wal fakkaataa ta'edha. Beezii fi gubbaanis yoo wal fakkaataa ta'edha. Kanaaf 10 goona. Logarithm of 10 to the base 10. Inni kun b yeroo jennetti logarithm of b to the base b yeroo jennetti waan ta'a waan ta'eef kanaafuu isa kana haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. San booda maal goona? Beezii isaa wal fakkaataa ta'ee jira. San booda maal goona? Hiruutti jijjiirra. Hir'isu waan ta'eef 2 barreeffannaa logarithm of 100 divided by 10 to the base 10 dha jechuudha. San booda inni kun 2 logarithm of dhibba yeroo 10 meeqa ta'a? 10. Beeziin immoo meeqa? 10. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a? Ammas tokko ta'a jechuudha. Logarithm of b yeroo gubbaanis b ta'ee jallis b yeroo ta'e maal ta'a jennee jirra? 1 ta'a jennee jirra. Kanaafuu 2 times 1 meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Haala kanaan salphisnee kaa'uu dandeenya. C irratti 2 nuuf ta'a jechuudha. D ammoo haala kamiin hojjenna? Isa kana maal goona? Radical 4 kana 4 rootii kana maal goona? 1 over 4 itti fayyadamna jechuudha. Isa kana kanaafuu haala kamiin barreessina? Logarithm of 0.01 power isaa maal goona? 1 over 4 dha. Isa kana 1 over 4 jijjiirra. San booda to the base 10. Kana jechuun ammoo x yeroo ta'etti k yeroo ta'etti k maal goona jennee finnee as finna jennee jirra. Kanaafuu 1 over 4 duuba isaa finnaa jechuudha. 1 over 4 logarithm of 0.01 to the base 10. San booda maal goona? Isa kanas bifa rationality yeroo barreessinu 1 over 100 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 1 over 4 logarithm of 1 over 100 to the base 10 jennee barreessina jechuudha. San booda isa kana ammoo haala kamiin barreessina? 1 over 100 jechuun dhibba paawarii isaa minus 1 goonee barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala san yeroo barreessinutti 1 over 4 logarithm of 100 to the base 10 barreessina jechuudha. Haala kanaan san booda maal goona? Ammas isa kana gara 10tti jijjiiran. Gara 10tti jijjiiruudhaaf maal goona? 10 square ta'uu danda'a jechuudha. 10 minus 2. Kanaafuu haala san yeroo barreessinutti 1 over 4 logarithm of 10
raised to minus 2 to the base 10. San booda ammas maal goona isiin tun akka itti barreessitee jirtu waan ta'eef finnee kanaan baay'isna jechuudha. Kana yeroo baay'isutti meeqa ta'a minus 2 over 4 ta'a jechuudha. Minus 2 over 4 logarithm of 10 base 10. Inni kun ammoo maal ta'a yeroo wal fakkaatutti gubbaa fi jallis wal fakkaatinaan maal ta'a waan ta'a jechuudha. Kanaafuu minus 2 over 4 times 1. Kanaafuu isa kana yeroo baay'isutti meeqa ta'a minus 2 over 4 or yeroo salphisutti 1 over minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Haala kanaan isa kana argachuu dandeenya. Minus 1 over 2. Kanaafuu haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Two additional laws of logarithm. Seerota logaritmii dabalataa jechuudha lamaan. Mee maaliif maali haa ilaallu. If A, B in the C are positive real numbers. Isaan kunniin positive real number yeroo ta'anitti and A is different from 1. A ammoo tokkorraa yeroo adda ta'e. San booda B illee maal ta'uu qaba different from 1. Then logarithm of C to the base A equal to logarithm of C to the base B over logarithm of A to the base B. Kun maal jedhama change of base law. Beezii isaa jijjiiruudha jechuudha. Yeroo kamii yeroo nuti kana fayyadamnu yeroo lakkoofsonni sunniin beezii isaanii wal nuuf fakkaatu hin dandeenye. Yeroo wal nuuf fakkaatu hin dandeenyetti maal goona beez cheenjii kana fayyadamnee haala kanaan fayyadamna jechuudha. Fakkeenya ni ilaalla. Lammaffaa irratti ammoo B raised to logarithm of C to the base B. Isa kana yeroo kanatti ammoo maal ta'a C ta'a jechuudha. Seerota kanniin fayyadamuu qabna mi'a ilaallu. Maal fayyadameedha seerota lamaan kanneen fayyadameeti isaan kanneen barbaadidha. Kanaafuu giivaniin ammoo kan nuuf kenname logarithm of 2 to the base 10 isa kan ta'e yeroo kamiyyuu logarithm of 3 to the base 10 ammoo isa kana jechuudha dhaabbataadha isaan kunniin. Kanaafuu isaan kanneen fayyadamne yeroo barbaadnutti haala kamiin arganna isa kana maal goona jalqaba irratti base change fayyadamne jirra. Kanaafuu beezii isaanii 64 gara base 2 nu jijjiiramuu danda'a. Inni 16 gara 2tti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isa kana fayyadamnee maal goona logarithm of 64 to the base 10 over logarithm of 16 to the base 10. San booda 64 ammoo 4 raised to 3 dha. 4 raised to 3 dha. 16 ammoo 4 square dha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan maal goona amma bifa keetiin kabarraa'ee jiru 3 fi 2 dha. Kanaafuu 3 kana finnee as finna 2 kanas as finna jechuudha. Kana booda haala kanaan barreessuu dandeenya. San booda amma wanti nuuf kennamee jiru maalidha? Logarithm of kenname keessatti akkuma argitan logarithm of 2 nuuf kennamee jira. Akkasumas 3 nuuf kennamee jira. Kanaafuu amma 4 kana gara maaliitti jijjiiruu dandeenya? Gara 2tti jijjiiruu dandeenya. 2 square godhuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu 2 square yeroo goonutti 2 square yeroo goonu inni kun maal ta'a? Ammas 2 sun haala kamiin barreessuu dandeenya? 3 logarithm of 2 square to the base 10 over 2 logarithm of 4 gara maalii jijjiiranii irra 2 square to the base 10. Kanaafuu ammas akka keetti kan barraa'e maalidha? 2 fi 2 dha. Kanaafuu isaan kanneen finnee kanaan baay'isna lama tana finnee lamaan baay'isna jechuudha. Kanaafuu haala kamiin barraa'uu danda'a? Lama yeroo sadiin baay'isnu 6 ta'a. 6 logarithm of 2 to the base 10 over kanas 4 ta'a yeroo baay'atu 4 logarithm of maal ta'a 2 to the base 10. Kanaafuu wanti nuuf kennamee jiru logarithm of 2 to the base 10 nuuf kennamee jira jechuudha. Meeqa nuuf kenname 6 jirti jalqaba irratti logarithm of 2 to the base 10 meeqa ta'a jennee jirra 0.3010 over 4 baay'isu 0.3010. Kanaafuu isa kanaan balleessuu dandeenya tokko ta'a waan ta'eef maaltu nu hafa 6 over 4 dha. 6 over 4 6 over 4 kana yeroo salphisnutti 3 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kana argachuu dandeenya jechuudha. B irratti ammoo haala kamiin barbaaduu dandeenya? Fakkeenyaaf jalqaba irratti x jennee barbaaduu dandeenya jechuudha. Equal to x yoo jenne mee nuun dhufu moo dhufu haa ilaallu. Kanaafuu 3 raised to x
equal to 2. Kanaafuu yoo maaliyyuu goone 3 fi 2 kana beezii isaa wal fakkeessuu hin dandeenyu haala kanaan. Fakkeenyaaf 3 kana lakkoofsi iskuweerii ta'ee yookiin ammoo paawarii wayii ta'ee lama nuuf kennu jira hin jiru. 3 kana jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanas jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafuu beezi cheenjii fayyadamuu qabna. Beezi cheenjii yeroo fayyadamnutti maal goona? Beezii isaa wal fakkaataa godhuu qabna jechuudha. Logarithm of 2 to the base 10 yaa fayyadamnu over logarithm of 3 to the base 10. Kanaafuu isaan kunniin kennamanii jira waan ta'eef karaa salphaa ta'een kun maal jennee jira 0. Kun haala kanaan nuuf kennamee jira waan ta'eef 0.3010 over logarithm of 3 to the base 10 ammoo isa kanaa jechuudha 0.4771 haala kanaan nuuf kennamee jira jechuudha inni ammoo. Kanaafuu isa kana yeroo walii hirru meeqa arganna 0.6309 arganna jechuudha. Asii irratti ammoo wanti barbaannu hin jiru. Fakkeenyaaf maaliif maaltu nuuf kennamee jira b logarithm of x to the base b so jedhee maal ta'a jennee jira x ta'a jennee jira jechuudha seera ilaalee irratti. Kanaafuu maal ta'a inni kun 7 ta'a jechuudha wal qixa 7. Maaliif akka b tti kan nuuf kenname 10 dha waan ta'eef kanaafuu isa kana haaluma jiru balleessinee 7 ta'a jechuudha 7 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya. C irratti 7 haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Logarithms in base 10 or common logarithm kan jennu kan beezii isaanii 10 ta'e maal jennaani logaritmii beezii isaa 10 ta'een common logarithm jennee waamna jechuudha. Kanaafuu haala kamiin barraa'uu danda'a? Isaan kanneen deesimaaliiwwan kanneen haala kamiin barreessuu dandeenya? Seeros ittiin barreessuu dandeenyudha. Kan isaan kanneen ta'e immoo haala kanaan fayyadamnee maayinasii goonee barreessuu dandeenya jechuudha. Also like isaan kanneen ammoo haala kamiin barreessina? Inni kun exponentidha waan ta'eef isa kana jijjiiruun homaa nama rakkisu raadikaala kana waan overtuutti jijjiirra isa kanas waan overtuutti haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. In fact all positive numbers can be written in the form 10 raised to n. Positive real numberin kamiyyuu haala kamiin barraa'uu danda'anii 10 raised to n dhaan barraa'uu danda'anii jechuudha. By introducing the concept of logarithm. Konseptii logaritmii introduce goone maal godhuu dandeenya 10 raised to n kana barreessuu dandeenya jechuudha. The logarithm of a positive number to base 10 is called common logarithm. Logarithmiin positive numberii kan beezii isaa 10 ta'e maal jedhama? Common logarithm jedhama. The common logarithm is usually the most convenient one to use for computations involving scientific notations because we use the base 10 number system. Inni kun waa'ee maaliiti? Haala kamiin computation goona? Scientific notation yeroo barreessinutti maal fayyadamaa turre? Beezii 10 fayyadamaa turre jechuudha. Kanaafuu inni kun maaliif fayyada? Computation waa'ee scientific notation idhaaf nu gargaara jechuudha. One important usage of common logarithms is in their use in simplifying numerical computations. Faayidaan common logarithm kana ammoo maaliif nu fayyada? Simplify gochuudhaaf numerical computation salphisuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Due to the extensive usage of various advanced calculators, the importance of the usage of logarithm at present is not as it was in the past. Faayidaan common logarithm kana sababa calculatorri jiruuf yeroo ammaa kana hanga yeroo darbee hin fayyadu jechuudha. However, there are certain operations like 5 raised to 1.27 that you are able to perform using common logarithm. Isaan akkana kanaaf maal fayyadamuu qabda? Common logarithm kanaaf fayyadamtee argachuu dandeetta jechuudha. This is due to the fact that any logarithm to base other than 10 can be expressed to a common logarithm so that one can use the table of common logarithm found in most standard books and tables. Akkasumas maal godhuu dandeenya? Common logarithm kana yookiin ammoo kan beezii isaa 10 ta'e kana haala kamiin argachuu dandeenya? Common logarithm eessatti argachuu dandeenya? Teebilii irratti argachuu dandeenya jechuudha. Table of common logarithm inni jedhamu xumura kitaaba keenya irratti hin jira. Akkasumas standard bookii garagaraa irrattis ni jira jechuudha. Isaan sanniin fayyadamnee beekuu dandeenya jechuudha isa kana.
A common logarithm is usually written without indicating its base. Common logarithm kun kan base isaa 10 ta'e kun yeroo baay'ee haala kamiin barreeffama without indicating its base. Base isaa isoo indicating godhin isoo hin barreessin barreessinaa jechuudha. Kana jechuun 10 ta'uu isaa hin beekamaa jechuudha. Base isaa yoo kan hin barraa'in kan ta'u taate base isaa 10 ta'uu hin beekamaa jechuudha. Kanaafuu logarithm of x to the base 10 haala kamiin barreessuu dandeenya. Logarithm of x jennee haala kanaa yoo kan barreessu ta'e baseen 10 ta'uu hin beeknaa jechuudha. So if a logarithm is given with no base base wajjin yoo kan hin kennamin kan ta'u taate logarithmiin we take it to be base isaa 10 jennee fudhannaa jechuudha. Find the following common logarithm. Common logarithm kana barbaadedha. Common logarithm yeroo jedhu base isaa 10 ta'uu hubachuu qabdanii. Logarithm of 100,000 kanaafuu isa kana mee kan barbaadu ta'e haala kamiin barbaadna. Isa kana haala kamiin barbaadna. Logarithm of 100,000 isa jedhu kana haala kamiin barreessuu dandeenya. Logarithm of 10 base isaa 10 jechuun hin beekne isa kana waan ta'eef 10 kanaafuu 10 reessuu maal jennaani 5 0 5 waan taateef 5 jennaani san booda bifa k irratti fayyadamaa turreen kanaafuu k 5 waan ta'eef 5 logarithm of 10 base 10 inni kun ammoo maal ta'a waanii ta'a jechuudha. Kanaafuu 5 baay'isu tokko ta'a jechuudha. Meeqa ta'a 5 ta'ee ba'a jechuudha inni kun a irratti kan arginu kun. B irratti ammoo haala kamiin barbaaduu dandeenya. Logarithm of 100 maal godhuu dandeenya. Radical 3 third root kana maal 1 over 3 dhaan barreessuu dandeenya jechuudha. 1 over 3 to the base 10 10 beekamaadha waan ta'eef san booda 10 100 jechuun ammoo 10 square dha jechuudha. Kanaafuu logarithm of 10 square times 1 over 3 10 beekamaadha base isaa san booda maal goona logarithm of 2 times 1 2 over 3 10 base isaa maal goona 10 dha jechuudha. Haala kanaan barreessuu dandeenya. Inni kun ammoo bifa kamiin barreessuu dandeenya. 2 over 3 kana akka keetti fudhannee barreessuu dandeenya jechuudha. 2 over 3 logarithm of 10 to the base 10 inni kun yeroo kamuu waanii ta'a waan ta'eef kanaafuu 2 over 3 times 1 san booda maal ta'a 2 over 3 ta'a jechuudha. 2 over 3 haala kanaan karaa salphaa ta'een argachuu dandeenya. C ammoo haala kamiin barreessina. Logarithm of isa kana scientific notation yeroo barreessinutti haala kamiin barreessina. Scientific notation fayyadamnee haala kamiin barreessuu dandeenya. Isa kana si'a 3 duratti yeroo oofnu maal goona 1 2 3 kanaafuu 1 times 10 raised to minus 3 to the base 10 san booda inni kun yeroo waliin ba'atu 1 times 10 ta'a minus 3 dha to the base 10 logarithm fayyadamuu qabna logarithm san booda haala kamiin fayyadamna bifa keetiin kan nu barraa'e minus 3 dha. Kanaafuu minus 3 logarithm of 10 base 10 kanaafuu inni kun waanii ta'a waan ta'eef maal arganna minus 3 arganna jechuudha. Example 7 find the common logarithm of 526 common logarithm isaa barbaadudha. Kanaafuu common logarithm yeroo jedhutti base isaa 10 jechuudha. Kanaafuu isa kana maal goona bifa scientific notation yeroo barreessinutti 5.26 times 10 raised to 2 dha jechuudha. San booda isa kana maal goone tuqaan jaha dura jirtu turte jalqaba irratti kanaafuu yeroo duubatti oofnu si'a lama waan ta'eef square goonaa jechuudha. San booda isa kana maal goona bifa baay'isuutiin waan jiruuf x y tiin bifa akkasitti waan jiruuf maal goona addaan babaasnee eda'uu goonaa jechuudha. San booda maal beekna isa kana lama ta'a jechuudha argachuu inni kun maaliifi keen 2 dha waan ta'eef logarithm of 10 to the base 10 ammoo waanii waan ta'uuf 2 ta'a jechuudha inni kun. Ammas maal godhuu qabna isa kana ammoo teebilii fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. Logarithm of 5.26 now we still need to find logarithm of 5.26 amma kan nuti arganne isa kana argannee jira 2 dha. Amma ammoo logarithm of 5.26 argachuu qabna jechuudha. Since logarithm of 1 equal to 0 and the logarithm of 10
equal to 1. We know that 0 is less than logarithm of 5.26 less than 1. Kanaafuu inni kun 5 kun 0 fi maal jedhu 1 fi 10 jidduu jiraachuudha. Kanaafuu table logarithm fayyadamuu dandeenya. Table logarithm irraa isa kana haala kamiin argachuu dandeenya? 0.72 kanaan argachuu dandeenya jechuudha. San booda maal goona walitti idaana deebii xumura 2 waan jirtuuf jalqaba irratti argannee jirra. Amma immoo isa kana kan argannee jirra. San booda maal goona walitti idaana 2.72 teeni argannaa jechuudha. Isa kanarra maal jedhama? Mantiisaa fi characteristics isa jedhutu jira jechuudha. Mantiisaan maal ta'a? Logarithm of 5.26 kan jechuun 0.72 teenidha jechuudha. Characteristics'n ammoo 2 tanaa jechuudha. Tan teenii irra jirtu tana. Kanaafuu isiin tun characteristics jedhamti. Haala kanaan isii tana barreessuu dandeenya jechuudha. If we write a number x as x equal to m times 10 raised to c. X kana yoo bifa m times 10 raised to c ti yoo kan barreessu taate 0 is less than or equal to m less than 10. Kana jechuun bifa maaliitiin scientific notation yeroo fayyadamnutti jechuudha. Scientific notation yeroo fayyadamnutti m times 10 raised to c jennee yoo kan barreessinu ta'e m tun lakkoofsi tuqaa pointiitiin dura jiru maal ta'uu qaba? Tokko irraa jalqabee hanga yookiin ammoo 0 irraa jalqabee hanga 9 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu saniif jidduu 0 fi 10 jirti jennaan. Then the logarithm of x can be read from a common logarithm of table. Kanaafuu logarithm kana fayyadamnee kan x kana isarraa argachuu dandeenya. Table common logarithm irraa argachuu dandeenya jechuudha. The logarithm of m is called mantisa. Logarithm m kana kan m kana maal jedhamee waamama? Mantisa jedhamee waamama jechuudha. Of the x and the c is called characteristics. C tun ammoo tan teenii irra jirtuun maal jedhamtee waamamti? Characteristics jedhamtee waamamti jechuudha. Therefore the common logarithm of a number is equal to its characteristics plus its mantisa. Kanaafuu common logarithm maali wal qixa? Characteristics fi mantisa isaa walitti hidhuudhaan wal qixa ta'a jechuudha. Identify the characteristics in the mantisa of each of the following. Characteristics fi mantisa isaa barbaadedha. Kanaafuu isa kana jalqaba irratti maal godhuu qabna? Scientific notation dhaan barreessuu qabna jechuudha. Scientific notation yeroo barreessinutti 4.15 jidduu finna jechuudha. Kanaafuu si'a meeqa duratti oofne? Si'a 4. Kanaafuu -4 jennaan gara duraatti waan oofneef. Kana booda mantiisaan maal ta'a? Logarithm of 4.15 dha. Maaliif logarithm of m waan jenneef bifa m times 10 raised to c tiin yeroo barreessinutti siin ammoo -4 dha waan taateef kanaafuu characteristics'n -4 taate jechuudha. B irratti ammoo isa kanas 2.39 jidduu finna san booda times maal jennaan 10 square 10 square gara maalitti oofne kan ammoo gara duubaatti waan oofneef 10 square jennaani san booda logarithm of 2.39 yeroo teebilii irraa barbaadnu logarithm of 2.39 lakkoofsa wayii nuuf kennaa jechuudha. Lakkoofsi maal jedhama? Mantiisaa jedhama jechuudha. Characteristics'n ammoo c waan taateef 2 tana taati. Kanaafuu isiin tun 2 taati. C irratti ammoo isa kana maal goona? Scientific notation yeroo barreessinutti 1 point bira waan finnuuf 1 times 10 raised to -3 jennaan. San booda logarithm of 1 dha waan ta'eef logarithm of 1 maal ta'a? Logarithm of 1 0 dha jechuudha. Logarithm of 1 0 dha. Characteristics'n ammoo -3 dha. Kanaafuu mantiisaan maal jennaani? Logarithm of 1 equal to 0 dha. Logarithm of 1 jennaan yeroo kamiyyuu beezii isaa 10 ta'e jennaaniin gubbaan isaa ammoo yeroo 1 ta'u 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kana fayyadamne argachuu dandeenya jechuudha. Using the logarithm table. Logarithm table haala kamiin fayyadamne? Duubarraan ni jira jechuudha. Koopiin isaa isa kana fakkaata. San booda haala kamiin fayyadamuu dandeenya? The logarithm of any two decimal place number between 1 and 9.99 can be read directly from the common logarithm table. Paartiin isaa isa kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa 1 point jedhee jalqaburraa hanga 9.99 tti isa argachuu dandeenya. Common logarithm kanarraa argachuu dandeenya jechuudha teebilii kanarraa. Fakkeenyaaf logarithm of 1.0 yookiin ammoo 1 isa barbaadnu jedhee 1.00 isa barbaadnu jedhee maal goona 1.0 asirraa san booda dhufnee
isa kanaa jechuudha 1.0 1.1 isoo barbaadnu hin jedhamu isa kan ta'a 1.11 isoo nun jedhe ammoo maal guna 1.11 asiraa waaniin tokko immoo asirra kanaafuu maal ta'a isa kana ta'a jechuudha haala kanaan barbaaduu dandeenya. Inni biraa immoo 9.99 isa barbaadnu hin jedhe asirraa 9 jira lakkoofsi kun as jidduu itti fufaa jechuudha 3 4 5 6 7 8 jedhee hanga 9 itti fufu kanaafuu isoo 9.99 barbaadnu hin jedhe 9.99 asirraa 9 tokko immoo sarara kana jechuudha kanaafuu isa kana haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha common logarithm table fayyadamne. Akkana teebilii fayyadamii barbaadedha kanaafuu teebilii haala saniin fayyadamtanii barbaaduu dandeettan jechuudha isa kana. Note numbers greater than 10 have logarithms greater than 1. Lakkoofsi 10 ol jiru logaritmiin isaa maal ta'a tokko ol ta'a jechuudha greater than 1 maaliif kan 10 waanii waan ta'eef kan 10 ol jiru ammoo waanii ol ta'a jechuudha tokko ol ta'a. Anti-logarithm kan jennu maal jechuudha? Suppose logarithm of x equal to 0.6665. What is the value of x? Value x meeqa jechuudha? Jalqaba irratti ammoo maal barbaadaa turre logarithmii yeroo barbaadnutti x in s turte logarithm of 2 to the base 4 osoo nun jedhe equal to x jennee haala kanaan x asitti barbaadaa turre. Amma ammoo lakkoofsa asii kan nuuf kenne bakka 2 kana x isoo barbaadnu hin jedhe maal ta'aadha? Isa kanaan anti-logarithm jennaan. In such case we apply what is called the anti-logarithm of logarithm of x written as antilog logarithm of x jennee haala kanaan barbaadna jechuudha. Thus antilog logarithm of x equal to antilog of 0.6665 kana jechuudha isoo haala kanaan gaafate. Sanbooda maal goona bakka x kana isa kana waan nu gaafateef logarithm of 0.6665 jennee haala kanaan barbaadna jechuudha. We have to search through the logarithm table. Ammas maal fayyadamuu qabna? Logarithm table fayyadamuu qabna. For the value of 0.6665 kana jechuun isa kana amma haala kamiin arganna 0.665 kana lakkoofsota akkamitti table irraa isin mul'isume. Jalqaba irratti kan nuti barbaadaa turre lakkoofsa asii fudhannee kan as keessaa kana argachuudhaaf amma immoo kan as keessaa kana nuuf kennee anti-logarithm jechuun kan as keessaa kana nuuf kennee lakkoofsa kamtu akkas kana nuuf kenne sun jedhe amma deebinee maal godhuu qabna 1.92 logarithm kanattu isa kan nuuf kenna kan jedhu barbaaduu qabna jechuudha. Anti-logarithm kan jennuun isa kana. Kanaafuu isa kanas maal fayyadamuu qabna logarithm table fayyadamuu qabna jechuudha. We find this number located where the row with the heading 4.6 jalatti arganna jechuudha isa kana. The column with heading 4 therefore logarithm of 4.64 kanaafuu 4.6 rowii kam jalatti afuraffaa jalatti isa kana arganna jechuudha. Kanaafuu x meeqa ta'e 4.64. In general antilog logarithm of c equal to c haala kanaan yeroo barbaannutti isa kana arganna jechuudha. Find anti-logarithm kana barbaachisu nun jedhe amma maal fayyadamuu qabna teebilii fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. Teebilii irratti inni kun eessatti argama kan fakkeenyaaf roowii afuraffaa 5.4 jalatti kolomanii sadaffaa jalatti arganna jechuudha. Isa kana deemtanii ilaaluu dandeettanii kanaafuu haala kanaan argachuu dandeenya teebilii fayyadamne. 11ffaa irratti ammoo haala kamiin barbaanname antilog of 3.9058 isa jedhu kana gabatee keessa deemtanii ilaaluu dandeettan. Gabatee keessa deemtanii yoo kan ilaaltan taate lakkoofsa akkanaa kana gabatee keessa argamuu hin danda'u. Mee haa ilaallu. Gabateen isa kana fakkaataa gara duubaatiin guutuu isaa argachuu dandeettanii fakkeenyaaf anti-logarithm waan barbaadaa jirruuf anti-logarithm kamiyyuu 0.0.0 jedhee kaa'aa jechuudha. 9.99 dha kan xumuraa waan ta'eef kanaafuu inni kunis 0.9996 jedha malee waan iyyuu hin ga'u jechuudha. Waan iyyuu ga'uu hin danda'u. Kanaafuu isa kana haala kamiin argachuu dandeenya isa jedhu haa ilaallu.
Kanaafuu lakkoofsa akkana kan argachuudhaaf maal goona jalqaba irratti gargar baasuu qabna jechuudha. Antiloog jennee isa kana 3 plus 9 3 plus 0.9058 isa kana yeroo wal idaanutti tokkuma waan ta'eef haala kanaan barbaaduu dandeenya. San booda sadii jechuun 10 raised to 3 dha. Maaliif loogaarizimii yeroo apply itti goonutti loogaarizim of 10 raised to 3 to the base 3 waan ta'eef inni kun as dhufee waan ta'uuf san booda kun tokko ta'a sadii ta'a jechuudha. Inni kun haala kanaan 10 raised to 3 ta'uu danda'a. San booda immoo maal jennee jirra antilog of logarithm of x ta'a waan jenneef x kenna maal ta'a 10 raised to 3 dha. San booda isa kana immoo maal fayyadamuu qabna teebilii keessa argachuu dandeenya jechuudha lakkoofsa kana yookiin ammoo yoo ka itti dhiyaatus jiraachuu danda'a. Yoo hin jiraatin ka itti dhiyaatu fudhannee haala saniin yeroo barbaadnutti maal goona gara baay'isuutti jijjiirraa jechuudha. Gara baay'isuutti haala kamiin jijjiirama lakkoofsa kana jechuun logarithm of 0.9058 plus logarithm of 10 raised to 3 haala kanaan barreeffamaa jechuudha. San booda inni kunis kudhanii beeziin isaa wal fakkaataadha. Maal goona logarithm of jenniini isa kana eda'uu waan tureef bifa baay'isuutti jijjiirraa jechuudha. 0.9058 inni kun jalqaba irratti lakkoofsa wayii arganna times 10 raised to 3 kanaafuu inni kun logaritimiin kun lakkoofsa wayii nuuf kenna jechuudha. Lakkoofsa inni nuuf kenname san meeqa nuuf kenna 8 isa kan deemnee ilaaluu dandeenya. Logaaritimii kamtu lakkoofsa kan nuuf kenna jalqaba irratti asirra akka galuu qabu lakkoofsa kan ta'uu qabaachuudha. Maaliif inni kun kan gabatee keessa jiru anti logaaritimidha waan ta'eef kanaafuu lakkoofsi kan nuuf kennu lakkoofsi logaaritimii isaa kan nuuf kennu kam jennee barbaannee yeroo jennutti 8.05 kanaafuu haala kamiin barreessina as kan galuu qabu 8.05 san booda maal goona anti logaaritimii yeroo applied itti goonu 8.05 times 10 raised to 3 10 raised to 3 kanaafuu inni kun maal ta'a 8.03 yeroo baay'isnutti haala kanaan isa kana 8,850 argannaa jechuudha. Haala kanaan barbaaduu dandeenya. Computation with logarithm mee nuti kana ilaalu. Note do not write minus 1.015 as 0.0150 minus 4 haala kanaan hin barreessin jedha. The arithmetic is not correct jechuudha. Kanaafuu maal goona waan jennaan jalqaba irratti lakkoofsa asiin ida'anii gara naan irraa hir'isnaa jechuudha. Haala kamiin barreessuu qabna lakkoofsa akkana kana barbaaduudhaaf ammoo waan jennaan jalqaba irratti 1 minus 1.0150 san booda asiinis maal goona minus 1 haala kanaan barbaaduu qabna jechuudha. Isa kana yeroo barbaadnutti computation with logarithm haala kamiin computation godhuu dandeenya. In this section we will see how logarithms are used for computations. For instance, to find the product of 32 and 128 using a logarithm to the base 2, you can do it as follow. Kanaafuu mee haala kamiin hojjannaa ilaalu. Let x lakkoofsa kanneen lamii osoo waliin baay'isnee haala kamiin logaritmii fayyadamnee argachuu dandeenya. Kanaafuu isa kana x equal to 32 times 128. Kanaafuu logarithm of x to the base 2 jenneeni san booda maal goona isaan kanneen waliin baay'isnaa jechuudha. Isaan kanneen ammoo haala kamiin adda baasuu dandeenya baay'isuu waan ta'eef eda'uu fayyadamnee seera isaatiin gargar baasuu dandeenya jechuudha. San booda erga gargar baafnee booda maal goona isa kana haala kamiin barbaaduu dandeenya 32 jechuun 2 raised to 5 dha. Kanaafuu logarithm of 2 to the base 2 plus logarithm of 128 jechuun ammoo 2 raised to 7 dha jechuudha. 2 raised to 7 to the base 2. Kanaafuu lakkoofsi kamiyyuu haala kanaan gubbaa fi jalli isaa yoo wal fakkaatu taate inni kun maal ta'a inni kun as dhufa bifa keetii waan ta'eef kunis as dhufa jechuudha. Kanaafuu 5 times logarithm of 2 to the base 2 jechuun ammoo lakkoofsa wal fakkaataa waan ta'eef 1 ta'a jechuudha. Plus inni kunis yeroo as dhufu 7 dha kunis maal ta'a 1 ta'a jechuudha. San booda
5 plus 1 times 1 5 dha inni kunis 7 dha san booda yeroo walitti hidhaanu 12 argannaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan barreessuu dandeenya. Kanaafuu haala kanaan yeroo barreessunitti ammoo bifa maalitti jijjiirreeti? Bifa exponentialitti jijjiirreeti jechuudha. Kana jechuun 2 kana fudhannee power isaa 12 goona equal to x jennee haala kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha isa kana. Remember that antilog of logarithm of c equal to c. Isa kana yaadadhu jedha akkan ta'e. In order to compute c, you can perform the following two steps. C kana compute gochuudhaaf step 1 lamaan kana maal goota perform goota jechuudha. Jalqaba irratti find logarithm of c. Jalqaba irratti logarithm of c barbaadda. Using the laws of logarithm. Seera logarithm fayyadamtee maal goota isa kana barbaadda jechuudha. San booda ammoo find the antilogarithm of c. San booda antilogarithm c kana barbaadda jechuudha. Isa kana haala kamiin compute goonee haa ilaalu. Step jalqaba irratti let x in yoo kan ta'e san booda logarithm of x in maal ta'a? Logarithm of 354 times 605 jennee haala kanaan over 8450 jennee beezii isaa akka 10 ta'e hin beekne waan ta'eef haala kanaan san booda maal goona lakkoofsa kanneen kan gubbarraa bifa baay'isuutu hin jira. Isa san eda'uu goonaa jechuudha. Kan jalaa ammoo hir'isuu goonee haala saniin adda adda baasuu dandeenya jechuudha. Haala kamiin? Haala kanaan kun baay'isuudha waan ta'eef kan jala jiru kan ammoo hir'isuu goonee irraachi baasna. San booda kan baay'isu hin jiru kanas eda'uu goonee gargar baasna jechuudha. Erga akkas goonee booda maal goona? Ammas deebinee logarithm of 354 kana maaliin barreessuu qabna? Scientific notationidhaan barreessuu qabna jechuudha. Scientific notation yeroo barreessinutti scientific notationidhaan isa kanas barreessine kanas barreessuu qabna jechuudha. Yeroo barreessine hojjennutti x maal arganna? Haala kanaan 0.4039 plus 1 isa jedhu kana argannaa jechuudha. San booda maal goona? Erga kana arganne logarithm x argannee jira. Amma immoo wanti nu hafe maalidha? Antilogarithm barbaadu. Step lammaffaa irratti antilogarithm isaa barbaade waan jedheef san booda maal jennaani? Haala kanaan antilog of 0.4039 plus 1 isa jedhu kana barbaaduudhaaf x-in haala kamiin barbaanna? Isa kana teebilii irraa argachuu dandeenya. 0.4039 kan jedhu logaritmii kamtu isa kana kan nuuf kenna kan jedhu argachuudhaaf haala kamiin argachuu dandeenya? Teebilii fayyadamnee argachuu dandeenya. Waan kan jedhu kun ammoo 10 raised to 1 isa jedhu irraa kan dhufedha. Logarithm of 10 raised to 1 to the base 10. Kun as waan dhufuuf waan kun deemee as waan dhufuuf 1 times 1 dha. Kanaafuu waan ta'a jechuudha. Haala saniin isa kana 10 raised to 1 isa jedhu kana fudhachuu dandeenya. 10 ta'a sababa saniif. Maaliif antilog of logarithm of c ta'a waan jenneef antilog of logarithm of bakka c kan jiru kamiin 10 raised to 1 dha. Kanaafuu 10 raised to 1 jechuun ammoo 10 jechuudha. San booda kan isa kan nuuf kennu ammoo teebilii keessaa yeroo barbaadnutti 2.53 isa jedhu kan approximate goone jechuudha. San booda yeroo baay'isnutti isa kan argachuu dandeenya jechuudha. Therefore inni kun maal ta'a? Kan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu example itti aanus haaluma kanaan teebilii fayyadamtanii barbaaduu ni dandeessanii wal fakkaataadha waan ta'eef teebilii fayyadamaatii barbaadaa isaaniis.